Tolee nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanitti galata waaqayyo nagaa gooftaaf haa galatu. Warroonni mataan keessan caccabu akkasumallee immoo warroonni mataan keessan ciccitu yookiin caccabu yookiin immoo foroforii warroonni qabu mala baay'ee bareedaa ta'e malawwan mana keessatti argamudha. Innis maal seetanii kuni abashii yookiin sunqoo akka biyya keenyatti abashii yookiin sunqoo namni hin beekne hin jiru. Isa kanaan daakiin jira daakama isaan qaba jechuudha. Isa kanaan maankaa lamatti naqeen jira sinatiriisu maankaa lamatti maaka. Isa kana faana zayitii faana walitti makattu zayitii qabdanii faana walitti maktanii erga waliin maktanii booddee maal gootu daqiiqaa 20 irra tursiistanii miicitu jechuudha. Daqiiqaa 20 qofarra tursiistanii miicitu sabooddee foroforii fi ciccitu baay'ee jechuudha. Yoo xiqqaate torbanitti yeroo tokko fayyadamtanii bareedaadha. Siniin jedha ani kun qopheessadhe kana mataa hunduma isaa waliin geessisa foroforii fi akkasumallee mataa ciccitu baay'ee bareedaadha jechuudha. Oromoon mataan keessan ciccite anillee qabannaa dhiiseera jechuudha. Egaa akkuma beektanii YouTube irraallee fagaadheen jira. Lama tokkotiin ammoo mataan immoo akka daa'imaati jechuudha. Ijoolleen yeroo kunuunsitan daddaftee guddatti miti mataa akkuma ijoollee akka daa'imaa yoo kunuunsanii hin kunuunfama hin dheerata akkasumallee immoo hin yabbata yoo immoo gadhiisan immoo hin ciccitaa balkiin isaarree irraati bada jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota manatti argattanii wantoota akkasii itti fayyadamuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Hordoftoota koo amman dibadheetanii daqiiqaa 20 booddee irraa miicaa jechuudha. Foriyoo keessatti haferre waan godda'uu qabu. Kanaaf iyyuu dibadhaatii deddeebi'aa torbeenitti naannoo ji'a tokko ji'a lama wuxxeetii isaa waan tokko ji'a sadiitti jechuudha baranna deddeebi'aa dibadhaatii wuxxeetii isaa immoo yookiin immoo faayidaa isaa naaf barreessaan isiniin jedha. Hordoftoota koo hordoftoota warqee yuutuubii fi tiiktookii jalatti kan argamtanii sabiskiraayib fooloo na godhaan illee akkasuma sabiskiraayib fooloo isin godha. Galatooma sa'aatiin kun jaadimee fi dibachuu qabu jechuudha. Baay'ee tokkoon isin galateeffadha waan na faana turtanii fi viidiyoo biraa nama walitti deemnitu nagaatti tura.